درسي سدمي سقلفة برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه متدرين كينيا را متدري المدارات جدوتا. مدارات يجون وليفلافو وكينمو للافسو جتشودا. yoo gara biraatti deebine lallaafuu jechuu yoo ta'e xinnoo ifata. المدارات كما يقول ابن بطال أخفت الجناح للناس واللين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول. مدارات جتشون نمني حال أفينا ما فلافسو دبي أفينا ما فلافسو دبي رو دبتو نمت جبسو إيسوتو مدارا جدأمه. mudaaraan gabaabaadhumatti nam tokko amalaan yookiin dubbii polaayitii ta'e yookiin dubbii lallaafaa fi mi'aawaa ta'e dubbatee karaatti nama deebisuu, dubbii sana dubbatee waan nama sanaaf godhamuu qabu, waan faayidaa isaaf qabu godhe dubbii lallaafaa dubbatee akka diiniin isaa hin banne ittisuutu mudaaraa jedhama. mudaaraan islimnaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. mee fakkeenyota jiran haala kana kan addeessan ragaalee quraana irraa barbaanna. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت. دبت سينا إبراهيم كتابك الست إني صديق ترى نبي ترى صديق جتشون بايسي كان dhugaa dubbatu yookiin kan dhugaa hojjetu jechuudha. imaana isaattis jaalala isaattis waan hojjetamu hunda dhugaa kan raawwatu jechuudha. isa gaafanni abbaa isaatiin jedhe maal jedhe? yaa abati, yaa abbaa kiyya, yaa abbaa koo jedhe. amma inni kun dubbii lallaaffisuu jechuudha. wanti inni dubbachuu deemu waan biraa, waamichi inni waamu waamicha lallaafaa ta'e yookiin haala gaarii ta'een kan inni waamudha. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أباكو مالف واقفت مالف قبرت إساف سجد وان أجين وان أرجني وان تقصر دي بسون دندين في مالف سجد. يعني ربي نفتي وان هركان تلفا من أقاف مكا تابوتا وان تقرا مالف واقفت جدان. يا أبتي إني قد جاءني من العلم. يا أباكو بكم ستنتل فيجرة ما لم يأتك وان ستن نفين وانا تنبيكني ربك يا نبرسيسي نبينا تايسي جرى جتشون فاتبعني نهرد في أهدك صراطا سويا سنك أجل شاكرا سريتا اتنا جلديم أستما مدارا جتشوف كان بربادامي كان وان الرجل مرماجرة قرو هالا قاريد آن دبي للافاد آن dubbittiin jabeessiniin itti dubbataa jira. akkanadha kan ibsamuu barbaade. yaa abati laa tacbudi shayxaan inna shayxaana kaana lirrahmaani casiyya. shayxana waaqeffatin, shayxanni faallaa rabbii deema, rabbiin wanjalee jira, isa jalan deemin. yaa abati inni akhaafu, yaa abbaaku ani nan sodaadha an yamassaka cadaabun min arrahmaani, azaabni rabbiin biraa ta'e si tuquun sodaadha. فتكون للشيطان وليا شيطانا آنا تأوكين سدادا. يا أباكو شيطانا قبريني جئين. يعني كنون دمتو ما الأقرسيسة مداراتي أقرسيسة مداراجة دبي لا فنمت دبتني نمت دبتن كان الدون جرورا قرواني ساتولو التفيدو وفي أمو يرو دبي للا فدبتن كان ديني وفي كيسا أصوم بهين أصوم ميد أمين nama sanaaf wanta barbaachisu gochuutu mudaaraat jedhama. abbaan isaas maal jedhaani araaqibun ant an aalihatii yaa ibraahim jedheen. ati jibbiteetu irraa deebi'aa jirta, ni balfitaa jechuudha. ni jibbitaa ati waaqa ani gabbaru aalihaa koo ani gabbaru kana ni jibbitaa yaa ibraahim. yoo dhiisuu baatte sin cafaqa, na dhiisin irraa fagaadhu jedheeniin. jennaan maal jedhaan hammas ibraahim salaamun alayk, nagaan taa'i, sa'astaghfiru laka rabbii kun araarama sii kadhaa, akka rabbiin kun sii araaramuun kadhaa jechuudha. innahu kaana bii hafiyya,
rabbiin koo kan na hongeessu miti yookiin kan na dhabsiisu miti waan ta'eef jedha. Egaan deemsi kun maal agarsiisa? Mudaaraatii agarsiisa. Haasaa akkasii haasa'uun, haasaa lallaafaa, dubbii gaggaarii namatti taasisanii karaatti nama deebisuun haala kanaan ilaalama qur'aana keessatti jechuudha. Rabbiin jedhee وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا فباك السنتي تولا أولا جديد بتيت ربين يو إسان شركي شارك سنجدن إن ججمنيف هاتا أمالي حالا غارين إساني وجنجرات وجدان حالا غاري جتشون وانسان فيدو قد إيفي وجنجرات جديت ربين ilma namaa kana ajaja haadhaaf abbaasaa utuma isaan mu'mina ta'uu baatanii utuma isaan rabbi fajajamoo baataniiti akka isaaniif gaarii oolamuu qabu hima jechuudha. Inni kun amma mudaaraatii keessaa isa tokko yookiin haadhaaf abbaatti gaarii ooluu, yaani macruufni gaarii haadhaaf abbaatti ooluu yeroo jedhamu kalimaa irraa jalqaba, waan isaan barbaadan gochuu irraa jalqaba. Dubbii gaarii isaanitti dubbachuun kun waan isaan irra jiran deeggaruu osoo hin taane isaaniif haala gaarii isaa ilaalanii deebi'uu danda'u. Kanaaf haqa isaaniiti isaaniif guutuu qabaa jechaadha. Rabbiin akkana jedha idhabaa ilaa fir'aawna innahu xagaa. Nabi Muusaa fi Nabi Haaruuniin alayhim assalaam fir'aawn bira deemaatii jedheen gorsa faquulaa lahu isaan jedhaa qawlan layyinan dubbii laafaa jedhaanii itti dubbadhaa jechuudha. Dubbii laafaa itti dubbadhaa la'allahu ni mala yatadhakkaru aw yakhsha gorfamuun yookiin rabbiin sodaachuun isaa ni mala deemaatii itti dubbadhaa jedhaan. Fir'aawn hama ani waaqa ofiin jedhu kan daangaa hin qabne jabaabir kan daangaa darbee jiru kanaan rabbiin maal jedhaan dubbii bareedaatti dubbadhaa dhaqaatii jedhaan. Amma fir'aawn nama hamma kana daangaa darbetti dubbii laafaa dubbachuu itti ajajee jechuudha. Nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam kanaa wajjin wal ilaalchisee hojiin isaanirraa mul'atu hedduutu jira, dubbiin isaanirraa dhagahamus hedduutu jira. Maal jedhu ergamaan rabbii gaaf tokko namichi tokko dhufee jennaan إذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له الكلام. ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko namichi tokko dhufee ol seenuuf hayyama gaafannaan maal jedhaniin hayyama godhaafi namichi kun fira namaa ta'uunsaa bade, yaani obboleewwan gosaa ta'uunsaa bade, yaani nama badaadha namichi kun jechuudha gabaabaasa jedheetu gaafanni seenu ammoo dubbii lallaafaatti dubbate ergamaan rabbii waanii dubbii arraba dubbii ittiin jabeessine hin ifanne akkas jechuudha. Dubbii laafaa akkuma nama gaariitti itti dubbate jecha jennaani. Aisha radiyallahu anha maali ergamaa rabbii jalqabaatoo nama hamaadha jette deebitee dubbii lallaafaatti dubbatte maaliif jennaa yaa Aisha jedheen inna sharra annaasi manzilata inda Allahi man tarakahu aw wada'ahu annaasu ittiqaa'a fuhshi. Nama badaa jechuun nama rabbi biratti darajaansaa gadi bu'e jechuun nama namni sarraa fagaatee isa dhiise sababa hammeenya isaatiin. Fuhshi jechuun hojii badaa hojjechuu, dubbii badaa hojjechuutu fuhshi jedhama. Kanaaf kalimaa badaanarraa argeenarraa fagaachuusaarra dubbii gaarii dubbachuu koo wayye. Namichi ofiisaa badaa haa ta'u malee ani kana ta'uu hin qabu jedhanii kun amma haala gaariitti dubbachuu waan inni irra jiru sana irratti dhiisuu miti. Ergamaan rabbii akka waliigalaatti ummata isaanii karaa badaa irratti hin dhiisne, kanumaa wajjiniin garuu itti hammaatanii hin jenne jechuudha. Asirraa kan hubatamu mudaaraat dubbii lallaafaa namatti dubbachuu agarsiisa jechaadha. حديثني برا رسول ربي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. دبرتيتي غاري أولو وليفداما دبرتوني كن لفراء أممني إسان وان سالت وان مدى وان سترموك أبانيد عفوا. وإن أعوج شيء في الضلع الرجل لان وهي كان جناتش كيس جرو إسا إرا كيساتي إسا غرا قباتي
yoo sirreessuu barbaadde ni cabsita yoo dhiiste immoo jal'ateetu mataa'a kanaafuu gaarii dubartiitti ooluu waliif dhaamaa jedhan amma gaarii dubartiitti oolamu keessaa inni tokko kalimaa gaarii dubbachuudha utuma isaan waan barbaadamu namaa hin guunne illee waan gaarii itti dubbachuudha haala gaarii dhaan isaanii ibsuudha yookiin immoo isaan ofitti qabuudha jechaadha kanaaf rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam utuma isaan rakkina qabanii mudaaraati haala gaariidhaan akka wajjin jiraatamuu qabu namatti himan inna muujibaati ilmaghfira badlu salaami wa husnu lkalaam wanti araarama rabbii namaa kennu jedhu ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam wanti araarama rabbii nama argachiisu dhiifama rabbii nama argachiisu salaamtaa baay'isuu fi dubbii bareedaa dubbachuudha jedhu akkasumas yaa ayyuhan naasu ittaqullah yaa nama rabbiin sodaadha wa in ummira alaykum abdun habashiyyun mujadda'un osoo isin irratti filame garbichi habashaa kan funyaan muraa ta'e jechuudha فاسمعوا له وأطيعوه ما أقام لكم كتاب الله أجها وان الندبتو أججما في وان النسن أججو وهمني كتاب ربيتين إسنين ديمة إيني جدا أستي وان ساعة تئن هجي سارة داون إسا وجنين ولتلفني وان ستتل دبتني ديمودا مبارك فورين أكجدتي حث على المضاراة والموافقة مع الولاة وعلى التحذير عما يثير الفتنة حديث نكون أكا موتي في وجه ولي قلنا مكا كاسا أكا سمس وانتوتا ولتبوين سوار ركنتي مرة فقاتشو أغرسيسا جد نمني كنا مكاسيتين وفي نمباتو جتشو جوالا نمتشسون كراكا جلا ديمتانا ولين ديمو وفي التساق أجج يعني waan gaarii isaa ibsanii duukaa deemu ajajamuu fi barbaachisa jechuu agarsiisaa jira salafoonnis hedduu asirratti haasa'anii فمن ذلك أبي الدرداء رضي الله عنه وكان جدا إنا لنكشر نتولدت في وجوه أقوام نموت قريت فولك إن يدكنيسن ونضحك إليهم إسانتك الفنس وإن قلوبنا لتلعنهم قلبين كينيا جرى أبارتي يعني مال جتشود أتما كيسان جبنو فولي كينيا إساني إفا جتشود كيسان نجبنا قارون إنكم مال قرسيسا موتي في نموتا قدوك نموتا هدو كان نما فين تولي كيسي سانين جب قارو دبي حالا لا فائسان اتي أقرسيسو دبتا جتشود إنم تيمس أكنا جد أبي الدرداء رضي الله عنه هذا مناساتين إذا غضبت فرضيني يندلني وأنا نتيتلو هجد تنان أرسني جدان وإذا غضبت رديتك يروتي دلنت مو وأنا ستيتلو نجد آنس فإن لم نكن هكذا يو أككنا ننديب نتاي ما أسرع ما نفترق ددفني الدبانة وجنترون دندين كنافو يرو ركون قدو كين يترقمو يوكي نبرا يرو وانتتا إبادو أتنا أبسي يرو سركسي برا بادو أنسين أبسا جيتشا أما نكون ولي لافو دا هجيدان ولي لافو أغر سيسا جيتشو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكجلتي خالط الناس بالأخلاق وزايلوهم فارقوا بالأعمال وزايلوهم بالأعمال جتشادا نما ولتما كد أجرات دا بالأخلاق أمل غاري دان حال غاري وجنجرات دا غروه جيدا نسان الرأدتا وانت سنجتا وان غاري تأوق أبا جدا كان فكاتو هدود دبتو سلفوني دبي ببريدا المهم مداران haala gaarii namatti agarsiisuun dubbii lallaafaa namatti dubbachuun islimnaa keessatti haala kanaan ilaalama jechuudha. Bu'aa asirraa argamu ilaalchisee inni tokkoffaan tazra'ul ulfata wal mawadda akka namni ofitti wal qabu haala kana gidduu namaatti facaasa. تجمع بين القلوب المتنافرة قلبي وللراء فقاتي جرو ولاتقابا
تطفئ العداوة بين الناس دين ما قدون ما جروا الأمسة من صفات المؤمن حال نما مؤمنة إيتي حال نما مؤمنة إيتي مالتو دبيل الله فانا متاساني كرات نما ديبسون دبيل الله فانا متاساني همان ما أفرا ديبسون حال مؤمنات علامة على حسن الخلق من لتو أملة لوتي إنجاح الدعوة إلى الله wantoota da'awaan karaa rabbiitti nama waamuun yani wantoota karaa rabbiitti nama waamuu irratti nama milkeessu keessaa isa tokko namni dubbii lallaafaa dubbii bareedaa haasofnaan akka namni karaa rabbiitti deebi'u taasisa jechuudha milkaa'ina bultii kan mirkaneessu ta'a dubbii akkasii haasa'uun akkasumas nageenya tasgabbii gidduu namaatti akka mirkanaa'u taasisa al-ismatu min sharri al-a'daa'i hamtuu diinaarraa yookiin rakkoo diinni namarraan ga'urraa nama tiksa mudaaraan yookiin haala gaarii kana qabachuun ibn al-jawzii rahimahullah akka dubbatutti qabxii kanaa wajjin wal qabsiisee min al-balahi doofummaa yookiin doqnummaa irraa lakkaa'ama أن تبادر عدوا أو حسودا بالمخاصمة نما دينك يتئ يوكن نما حاسدة يتوكو مقوتين فالمين جلق أبونك يعني قوم مالا كراس الرنتاني لاجتشو يعني وإنما ينبغي كم برباجس إن عرفت حاله أو تظهر له ما يجيب السلامة بينكما أن تظهر يروها أملنا مسنا برتي تتانان وان قدو كيف قدونا مسنا نجين بوسو توكو ملسوتو سراجرات إن اعتذر يوني دي فما قافته قبلته نتقبلته وإن أخذ في الخصومة يوني سمرقتو جل قبل استرد برتيتي وأريته إسا قرسيفت أن الأمر قريب فرمان نساد يودا أكتيت تقرسيفته ثم تبطن الحذر منه الرائق موكيسا كيكياتا فلا تثق به في حال يرو مكميون مكانا أمانة وتتجافاه باطنا كيسان في الرافقيسد مع إظهار المخالطة في الظاهر الركيسان وفي التكابدي والجنجرات والجني جرى كيسك الرافقات هذا مالف يوجد أمي دين ما سايرو ملستو تو كراني بربادو الأوان تأيف جتشو كراني بربادو الأوان تأيف فكينيوتا nam tokko mudaaraa gochuun isarraa eegamu akkami bakka kamitti calanqisa laata namni dubbii lallaafaa namatti dubbachuun kun yeroo akkamiiti barbaachisaa ta'a yookiin immoo yeroo akkamii argama eessatti calanqisa kan jedhudha tokkoffaa siyaanatu nafsi min ahli al-fujuri wash-shurur lubbuu ofii eeguuf lubbuu ofii namoota faajira ta'an shurur sharrii ta'an namoota hamaa ta'an irra lubbuu ofii baraaruuf mudaaraan barbaachisaadha yookiin dubbii laafaa dubbachuun barbaachisaadha رسول ربي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله هما نماجت رب برد نما نمني سبب الشر ساتف جري سرافا قاتل أجلو كنافو إسا كان الرالب وفي يقوف وهذا فيما لابد من مخالطته نمنكو نقا والجنجرات شراوانا في إنسان قبل وانت إيفي الرائقتشو barbaachisaa ta'a jechuudha irraa eeggachuudhaaf jecha dubbii gaarii dubbii lallaafaa dubbatama inni lammataa fi ta'aamuli al-imaami ma'a ar-ra'iyya mootiin biyyaa yeroo ummata isaa bulchu ummata bulchu kanaaf haala gaariidhaan itti dubbachuu qaba ofitti isaan qabuu qaba mudaaraa itti haasa'uu qaba jechuudha dubbii bareedaa isaan itti dubbachuu qaba yoo dubbii bareedaa isaan itti dubbate irra wayyaadha waan ta'eef إن سدفا الخوف من الكفار والعجز عن مقاومتهم قافة دينة لكن كافرة وفي الرت السداتي وفي الرأي التسوف يوهم ندب نمني مدارات ربيل الله فاها سؤون ندن داما لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه مؤمنتوني akka nama mu'minan taane aanaan taasifanne
akka nama kaafira ta'e aanan taasifanne nama mu'mina ta'e dhiise namni kana hojjete karaa rabbi irra hin jiru jedha yoo sodaattu ta'e malee. Shinqiixiin rahimahullah آية كان إبسي آية وليقلا كان يعني هذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع الموالاة. آيان كن آياتوتا بك براجرا آياتوتا بك براجرا أنا قد أتشو كافرا كان قوت من قوتو تتأوي سنة إبسا قد قاف صداتمو أكا وفتك أبونا من رجراتو تأو أقرسيسي يجرى agarsiise yaani ofitti qabuun kun egaa mudaaraat yaani keessi namaa akkuma jirutti ta'e irra keessan garuu haala gaarii waan gaarii itti agarsiisu jechuudha. inni afraffaa fi da'wati nnaasi wassulxaani yeroo mootolii fi akkasumas nama gara islaamnaatti gara diiniitti gara waan barbaadamutti waaman mudaaraan barbaachisaa ta'a dubbii laafaatti dubbachuun. kanaaf rabbiin فقولا له قولا لينا تدبدا دبيلا فرعون تدبدا جده نبي عيسى محمد عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقم ما في قرص قاري أوامي جده كن هالكنان إبسما جده. ابن القيم رحمه الله كجلتي المدارات صفة مدح دبيلا الله فانمت دبتني كراتنا مديبسون of diinii ofii eeggachuun sifata namni ittiin jajamudha. yeroo mudaahanaan ammoo sifata arrabaa yeroo ta'u yookiin mallattoo arrabaa yeroo ta'u amala ittiin arrabsaman sababiinsaa nam tokko badii irratti nama dhiiseetuma achitti gaariidha jedhee jaallachuu waan ta'eef inni kun jechuudha. المدارات مع الوالدين هذا فبا وجنين نشان فان جچو هذا فبا وجنين دبي لله فان دبتم كناف ربين وصاحبهما في الدنيا معروفا هالا غاري دانسا ولين جراد يروجنو هالي غارين كن كان اغرسيسو تاجچو. ان جهفان المدارات مع الزوجة محافظة على الحياة الزوجية. هذا منا والجنين يوكي بلتي والجنيني هذا مناتي والجن مداران قد أما دبيل لله فان هاس أما جرينيا بلتي إيجتشوف جتشا كان نبن إيجوف جتشا هاس أما كناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام لفي جلا دهنك أجيلو جلانيتي أكسمان اتي والجنجرات دا جلانيكم مدارادا. إني تربفاني المدارات مع النفس وفي وجه دبيل الله فافي تدبتشو أكمتيني في التدبة ما دبيل الله فقاف نفسي ما كوني قال أمارة بالسوء أصلا قاف سندت أبدوتات دوبا في ديبستو جنة يادتشيساني اتما مع سيار راكسين أفق أبدو قوتشو أتمو إبدا يادتشيسا hojii suuta akkatti galamu yeroo godhamu lubbuu ofiitiif laafuu yookiin dubbii ofiitti mudaaraa gochuu jedhama. wallahi ma uriidu biman'ika min hadha alladhi tuhibbina illa ishfaqan alayki akkas jedha lubbuu ofiitiin. wantani yani kana ba'du as-salaf yaqulu li nafsihi garin salafoota ofiin jedhu turani lubbuu ofiitiin والله وانت وانا تجالت كان الراس الأويف سيف قلبي جابي سيف قرالا فيني سيف قديني سيف يادئيني وأعلم أن مدار النفس والتلطف أن مدارة النفس والتلطف بها لازم وبذلك ينقطع الطريق. لبو في تيف قرالافون يمكن لبو في تدبي للافا دبجون وانت درقمة أوفي أكسما وان اتنكرات نيران ما قبابتو namni lubbuu isaatiif mulaaxafaa yookiin ammoo haala lallaafaatti agarsiisuu qaba jechaadha. yeroo isiin maasiyaatti galuu barbaaddu akka miidhutti agarsiisee yeroo isiin khayriirraa gabaabachuu barbaaddu jannata yaadachiisee akka kanaan haala isiin itti deemtu gochuudha. egaani haalli kun bu'aa akka kanaa kan qabu yeroo ta'u barbaachisummaan isaa sadarkaa kana yeroo ta'u wanti amala kana horachuu nama dhowwu waan baay'eetu jira. إني تقو العجلة وسرعة الغضب والانتصار للنفس. أريفتشو دفني دلنو في قدو بأتشو لبو أفيتيف قدو يمكن حالو بأتشو دا في رو يعلمو إني كن
amala mudaaraatii horachuu nama dadhabsiisa. Ni lammataa waan hamma ta'aa jiruu fi amala namaa hubachuu dadhabuun amala kana horachuu nama dadhabsiisa. Sinumatti amalli namaa badaa ta'uu fi qalbiin namaa gogaa ta'uun amala kana horachuu nama dadhabsiisa. Koorrii fi gaarii namaa yaaduu dadhabuun dadhabinni gaarii namaaf yaaduu yoo nama keessa jiraate amala kana horachuu nama dadhabsiisa. Shanaffaan obsi suuta jechuun nama keessatti yoo xiqqaate kana horachuu nama dadhabsiisa. Inni jaaffaa fi xumuraa namarraa fagaachuun amala mudaaraatii horachuu nama dadhabsiisa jechuudha. Wantoonni akka amala kana horatan nama gargaaran ammoo hedduutu jira. Amala mudaaraat yookiin dubbii namaa lallaaffisuu kana horachuu wanti nama dandeessisu wantoota hedduutu jira. Inni jalqabaa at-tahallii bi khuluqis sabr, amala obsaa horachuu, yaani obsaan beekamu. Namni obsa yoo qabaate waan obsee jiruuf waan dubbatamuu qabu dubbachuu danda'a, waan hojjetamuu qabu hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf isarraa rakkoon qabu. inni lammataa an-nadharu limasaalihi al-mutarattabati ala al-mudaaraat, haala kana irratti wanti argamu maali jedhanii ilaaluudha. suuta deemuu kana irratti wanti argamu maali jedhanii ilaaluutu kana fida. inni sadaffaa at-tahalli bi khuluqi ar-rifqi war-rahma, rahmatummaadha, amala rahmatummaatiin faayamuudha. namni kanaan gaafa faayame, amala kana gaafa horate, kanaan ibsame, dubbii dallaafaa namatti dubbachuun, gochaa gaarii ta'e namaa gochuun isattiin ulfaatu waan ta'eef. inni afuraffaan waan hamma keessa jiruu fi amala namaa hubachuudha. inni shanaffaan mindaa rabbi irratti herregachuudha. gara amala kanaatti yeroo nama waaman mindaa rabbi irratti herregachuutu akka kana horatan nama taasisaa jechuudha. inni jahaffaanii ofiif jedhanii nama miidhuu yookiin ammoo lubbuu ofiitiif haaloo baachuu dhiisuudha gaafa danda'an. of eeguudha gaafa dadhaban. nam tokko nama miidheera taanaan miidhaa kana ofirraa deebisuu yookiin ammoo gadoo kana bahachuu gaafa danda'an dhiisuudha eega danda'anii booda. yoo dadhaban ammoo of eeguudha, akka hamaan isaa namatti hin dhufne ofirraa ittisuuf of eeguudha. kanatu mudaaraatii nama barsiisaa jechuudha. fakkeenyota garaagaraa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam kan isaan ittiin mudaaraa godhan yookiin sahaabota isaaniitti dubbii lallaafaa haasa'an hedduutu jira. isa keessaa tokko miswar ibn makhramaa namni jedhamu sahaabaa isaanii keessaa radiyallahu anhu ilma isaa waamee ergamaa rabbii bira deemuuf ture. sababiin inni ka'eefis ergamaa rabbiitu kootii namaa firaa turan, kootii ta'e fidaniif dhufee jennaan kootii sana namaa firaa turan. inni hin fudhanne makhramaan kun. makramaa waan hin fudhanneef miswariin fudhatee hin deemne jedhee ergamaa rabbii bira geesse. ergamaa rabbii bira gaafa dhaqan ergamaan rabbii waamamanii naa waami dhaqii jedheen ilma isaatiin. ergamaa rabbii dhaqee waameef gaafa dhufan ergamaan rabbii kootii sana keessaa tokko uffatanii jiru turani. gara isaa laalaniitu kootii kana siifin lafa kaa'ee jedhanii baasanii kennaniif. san booda makramaan jaalatee jira jedheen. yaani iddoo kanatti maal jechuu agarsiisani, makramaan aareeti kan inni dhufe. siifan kaa'e gaafa jedhamu immoo kalimaa gaariidha wanti kun kan jiru isa kana kennaniiruufis, yaani haala isaa beeku waan ta'eef xabi'aa sarra jiru. yaani haala kanaan dubbii gaarii dubbatanii akka namichi sun rakkoo keessa jiru aarii keessaa ba'u godhanii qooda isaa kennamuu qabudhas waan ta'eef kennaniifiitu achi keessaa baasanii jechuudha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. egaan haala kanaan mudaaraan yookiin dubbii gaarii dubbatanii rakkoo dhufuu deemu ittisu, dubbii gaarii dubbatanii rakkina namni keessa jiru keessaa nama baasuun, dubbii gaarii dubbatanii diinii ofii eeguun, dubbii gaarii dubbatanii akka namni badii keessa hin turre taasisuun mudaaraa barbaachisaa ta'e seera islaamaa keessatti ragaaleen garaagaraa addeessu ta'uu ibsaa jechuudha. xumura irratti namicha tokkotu Makhlad ibn al-Husayn nama jedhamu bira dhufeeti dubbata. gaafa kana Makhlad kun maal jedha,
ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 50 سنة أني جد قافو ما توكو دبّي dubbii sanaaf dhiifama kanan jedhu dubbadheen beeku eega waggaa 50 jedha. Kana jechuun maalinni durumarraa eeggatee deema. Humnaan deemnaan dhiifama gaafachuun hin hafu. Nama arrabsinaan, nama miinaan, daangaa dabarraan waan ta'e goonaan dhiifama nama gaafachuun hin hafu. Kanaaf namni kun maal jechuu isaati? Nama of to'achuu danda'u ta'e eega waggaa 50 dubbii dhiifama nama na gaafachiisu tokko dubbadhee hin beeku jedha. Egaan amma kana hunda mudaara kana jechuun wanti nama aarsu dhabame jechuu miti. Otumanne jiraatu haalli kun ta'a jechaan. Darsi ittaanuun hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.